Ashamaa harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Oduu ammaaf qabanne isin biraan geenya. Haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Dubartii ijoollee abbaa manaa ishee ajjeesuun gubde irratti murtiin du'aa darbe. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuu aanaa Kattaatti akka lakkoobsa Itoophiyaatti eebila 27 bara 2015 ijoollee buddeenaa ishee lama haala suukanneessaan ajjeesuun kan gubde Nagaasee Kabbadaa du'aan akka adabamtuutti murtaa'e. Manni murtii olaanaa magaalaa Shaggar dhaddacha har'a ooleen dubartii ijoollee abbaa manaa ishee umurii ganna 2 fi 12 ta'an itti yaaddee galgalaan qottoodhaan rukuttee ajjeesuun gubde irratti murtii du'aa dabarseera. Himatamtuun kun yakka kana raawwattee kan miliqxee turte ta'us sakatta'insa poolisiin taasiseen caamsaa 1 bara 2015 bosona keessatti qabamuun ishee dhaddacha irratti eerameera. Haa ta'u malee hanga oduun kun qophaa'etti murteen du'aa isheetti murtaa'e kun yoom akka raawwatu wanti jedhamee hin jiru. Oduu keenya biraatti yoo ceenu buqqaatonni lixa Oromiyaatti sababa rakkoo nageenyaan buqqaan gargaarsa namoomaa osoo hin argatin rakkachaa jiraachuun ifoome. Lixa Oromiyaatti uummati sababa waldhabdee fi rakkoo nageenyaan godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Qeellan Wallaggaa keessaa qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaan ammallee gargaarsa namoomaa osoo hin argatin rakkoo keessa jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa UNOChaan beeksise. Rakkoon nageenya hamaa naannicha keessatti jiruu fi hanqina dhaabbilee gargaarsa dhaqqabsiisan rakkoo uummati buqqee argaa jiru kanaaf akka sababaattis eerame. Akka gabaasa OCHAatti bara 2021 fi bara 2022 keessa qofa sababa rakkoo nageenyaatiin godina Wallagga Bahaa aanaalee Gobbuu Sayyoo fi Waayyuu Tuqaa keessaatii uummati 13,800 ol qe'ee isaaniirraa kan buqqaan yoo ta'u buqqaatonni kunneen gargaarsa uummata naannichaan qofa jireenya isaanii itti fufaa jiru. Buqqaatonni tajaajila bu'uuraa guyyaa guyyaa yookaan sochii jireenyaa kan hin arganne yoo ta'u sababa balaa gareen hidhattootaa geggeessaniin sochiin isaanii kaampii fi magaalota keessattis daangeffameera. Buqqaatonni Wallagga Bahaa kunneen hanqinni gargaarsa nyaataa fi tajaajila fayyaa isaan mudachaa jiraachuu kan ibse OCHAan rakkoo hanqina nyaataa kana furuuf baatii waxabajjii keessa kuufama yeroo hatattamaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa daakuu qamadii buqqaatota 45,000 aanaalee 6 keessatti argamaniif raabsamuus ibseera. Haa ta'u malee gargaarsi nyaataa kun midhaan baatii waxabajjii keessa raabsuuf karoorfame keessaa 7% qofa ta'uu jaarmee ceereera. Mootummaa fi dhaabbilee gargaarsaa irraa deeggarsa taasifamu irratti hanqinni guddaan mul'atus hawaasni tola ooltummaan gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii taasisaa jiraachuun eerameera. Jiraattonni godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa haleellaa hidhattoota faannoo Amaaraatiin qe'ee isaaniirraa buqqaafaman beela hamaa dabalatee gaaga'ama namoomaa hammaataa keessa jiraachuu Finfinnee Maltiimiidiyaa gabaasuun isaanii yaadatama. Namoonni buqqaan kunneen gargaarsa namoomaa homaayyuu hin argatin jiraachuu ibsuun sodaa nageenyaa, beela, rakkoo da'oo itti qubatanii fi hanqina tajaajila fayyaatiif saaxilamuus addeessaniiru. Gama biraatiin weerarri koleeraa bara darbe keessa godina Baalee aanaa Harannaa Bulluq keessatti jalqabe yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa, Sidaamaa, Somaalee fi Kibba Itoophiyaatti aanaalee 69 keessatti kan babal'ate yoo ta'u odeeffannoo hanga adoolessa bara 2023 sassaabameen buqqaatota 275 dabalatee namoonni 13,700 dhiyaatan dhibee koleeraan qabamuu fi duuti 179 galmaa'uunis eerameera. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan oduun ammaaf qabanne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii YouTube Finfinnee Maltiimiidiyaa like, share, subscribe godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.